Hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo bakkuma jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Har'allee kutaa barnoota tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa warri nu hordoftan yeroo darbee kutaa barnoota keenya sagalaffaa keessatti waa'ee uumama sagalee afaan Oromoo walii wajjin ilaalle turre. Egaa afaan Oromoo keessatti sagaleen akkamitti uumamaa, qubeelee gosa akkamiirraa uumamaa, yoo maal ta'e immoo sagaleen uumama kan jedhu kutaa keenya barnoota keenya sagalaffaarraa sirriitti hubattu. Egaa har'a immoo sagalee sana walitti finneeti faayidaa sagalee sanaa ilaalla jechuudha. Egaa ka sagalee walitti dhufee jecha ijaaraa. Egaa har'a nuun immoo walii wajjin kan ilaallu jecha ijaaruu kan jedhu ilaalla jechuudha. Jecha ijaaruu kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan, chaanaalii keenyatti haaraa dhuftan, chaanaalii keenyatti dabalamaa subscribe godhaa isiniin jedhaa, like godhaa, nama biraa hin fayyadaman immoo share godhaa. Egaa namoonni immoo caccabuu qubee afaan Oromoo oolchuu barbaadan itti fuftanii afaan Oromoo qixa sirriidhaan barreessuu, qubeessuu, seerluga isaa eegdanii barreessuu barbaadanii hanga dhumaatti hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a walii wajjin kan ilaallu jecha ijaaruudha yookiin gama biraatiin uumama jechaa jechuun dandeenya jechuudha. Egaa gara barnoota keenya irratti isin dabarsa. Tole, egaa mata dureen keenya jecha ijaaruudha. Egaa jecha ijaaruu kan jedhu kana maal jechuudha? Mee jalqabaa jecha ijaaruu jechuun maal jechuudha? Jechuun dura yookiin immoo akkamitti jecha ijaarra? Akkamitti jecha ijaarra kan jedhurraa egaa jecha jechuun maal jechuudha kan jedhu yoo waliin ilaalle gaariidha. Egaa jecha kan jennu kuni jalqabuma uumama isaarraa yookaan jechuudha. Uumama isaarraa yookaan jechi kan uumamuu maalirraa yookiin akkamitti uumama kan jedhu. Egaa carraan jechitti uumamu kallattii baay'inaan uumamuu danda'a jechi. Kallattii baay'inaan uumamuu danda'a jechi. Kallattii jechatti uumnu keessaa har'a isa tokko waliin ilaalla jechuudha. Inni sunis akkaataa jechitti sagaleerraa uumamuudha. Maaliif? Jecha fakkeenyaa fi jechoota biraarraa horsiisuudhaan jecha uumuu ni dandeenya. Jecha tisheessuudhaan jecha uumuu ni dandeenya. Kallattii garaagaraatiin sagalee wal jala fuudhuudhaan jecha uumuu ni dandeenya. Har'a garuu kan wal ilaallu akkaataa itti jechi sagaleerraa uumamuu danda'u jechuudha. Jechi akkaataa sagaleerraa uumamuu danda'u. Egaa jecha inni jedhu kun hiikkasaa ilaalle jecha jechuun maqaa wanta tokkoo kan bakka bu'uudha. Maqaa wanta tokkoo kan bakka bu'uudha jedha jechi gabaabumatti. Fakkeenyaaf nama yoo jenne jecha garuu maqaa wanta tokkoo yookiin objektii tokkos haa ta'u yookiin wanta lubbuu qabu lubbuu dhabeessaa ta'u kan bakka bu'uudha jechuudha. Egaa jechoota san akkamitti ijaarra afaan Oromoo keessatti? Egaa jecha kana yeroo baay'ee jechuu isaan ni beekna, sammuu keenyatti hin jennu rakkisu. Garuu jecha sana gaafa barreeffamatti jijjiirru, gaafa barreeffamatti finnee barreeffamatti jijjiirru qixa sirriidhaan barreessuu akka dandeenyutti jechuudha. Qixa sirriidhaan barreessuu akka dandeenyutti. Maaliif amma fakkeenyaaf amma osoonii jecha tokko fudhadhe jechuudha. Jecha fakkeenya jecha tokko amma fakkeenyaaf mee fakkeenya isin fudhadhe ilaalu jecha ijaaruun duratti mee fakkeenya tokko isin fudhadhe ilaalu mee fakkeenya jecha hoolaa jedhu yoon fudhadhe jecha hoolaa jedhu yoon fudhadhe jecha hoolaa jedhu kana namni kamiyyuu sammuu isaatti hin jedha hin beeka. Namni barates namni barannes beeka. Rakkina hin qabu. Garuu jecha hoolaa jedhu kana qixa sirriidhaan barreeffamaan ibsachuu yoo barbaanne akkamitti barreessina kan jedhu. Fakkeenyaaf amma hoolaa jedhee barreessuun barbaade hoolaa akka kanatti barreessa jechuudha. Egaa kun amma qixa sirriidhaan jechuma hoolaa jedhu sana bakka naa bu'e jechuudha. Qixuma jechuma hoolaa jedhu sana naa bu'e. Faruu fakkeenyaaf namni tokko akkanatti barreessuu danda'a. Hoolaa jedha hoolaa. Jecha sana bakka hin buune. Namni tokko immoo fakkeenyaaf hoolaa kan jedhu kan akka kanatti kan barreessu jira. Namni tokko dogongoree jechuudha. Hoolaa jedha. Akka kanattis jecha kana bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeen namni tokko immoo akkamitti barreessaa? Akka kanatti barreessuu danda'a dogongoraan. Namni inni kan biraa immoo akka kanatti barreessuu danda'a. Inni kan biraa immoo akka kanatti barreessuu danda'a. Egaa kun amma sammuutti gaafa jennu hoolaa kan jedhu namni kamiyyuu akkuma wal fakkaatutti jedha jechuudha. Akkaataa garaagaraatti hin jedhu. Namni barates namni barannes akkaatuma garaagaraatti hin jedhu. Hoolaan jedhu hin jedha. Garuu gaafa barreeffamatti jijjiirru jecha kana
kallattii gara garaatiin namni barreessa dogongoraan jechuudha. Yeroo sagaleen laafuutti laaffisuu dhabuudhaan, yeroo sagaleen jabaatu jabeessuu dhabuudhaan, yoo rabutaan jiraate rabutaa gochuu dhabuudhaan, yoo dheerate dheeressuu dhabuudhaan, yoo gabaabbate gabaabsuu dhabuudhaan xiyyeeffannaa kennuu dhabuurra kan ka'e jechootuma akkaatuma itti fakkaatetti barreessina. Kun immoo yaada sammuu keenya keessa jiru yookiin wanta nu sammuu keenyatti yaadne sana barreeffamatti jijjiirachuu fi nu rakkisaa jechuudha. Amma sooshaal miidiyaa kanarra yommuu argitanii namni hundumtuu barreeffama garaagaraa hin barreessa. Garuu barreeffama namaa yoo ilaaltanii baay'ee isaa dogongora qaba jechuudha. Maaliif wanta jechuu barbaadan sana yookiin yaada sammuu isaan jechuu barbaadan sana qixa sirriidhaan hin dabarfatan. Egaa qixa sirriidhaan immoo yaada keenya sana dabarfachuudhaa fi yookiin afaan keenyanii yaada sammuu keenya keessa yookiin barreessinee lafa kaa'uudhaaf yookiin dhaloota kaa'uudhaaf yookiin namatti hin barsiisuudhaaf jecha sirrii ta'een barreessuu danda'uu qabna. Fakkeenya keessattuu yuutuubaroonni keenya namni baay'ee yuutuubii irratti hojjeta. Garuu yeroo baay'ee wanti mata duree yuutuubii isaa irratti barreessu tasuma hin ibsu jechuun jechoota sana iyyuu hin fakkaatu. Ittuma walitti ciccireetuma walumatti maxxansee qubee lamaa sadii dura kaa'ee barreessa malee qixa sirriin hin barreessu. Kun immoo afaan quucarsa, afaan ajjeesa. Afaan kun akka addunyaa kana dhabamu taasisa. Kanaaf afaan kana jijjiira jechuudha hin balleessa hiika afaanii. Kanaaf qixa sirriin haa barreessinu jechuudha afaanii kanan yaada keessanii kaasee egaa yaada kana dhaabbattanii na hordofaa walii wajjin jecha sirrii akkamitti akka ijaarru hanga dhumaatti ilaalla jechuudha kutaa garaagaraatti. Har'a garuu akkaataa itti jecha sagaleerraa ijaaruu dandeenyuun isinitti agarsiisa na duuka bu'aa. Egaa jechi afaan Oromoo keessatti sagaleerraan ijaarama. Sagaleerraa jechi sagaleerraa ijaarama. Sagaleerraa ijaarama. Sagaleerraa ijaarama gaafa jedhu sagalee qofarraa ijaarama jechaan jiru kallattii garaagaraatiin ijaaruu dandeenya jecha akkuma jalqabee jecha jechoota raawwisuudhaan sagalee wal jijjiiruudhaan birsa wal jala fuudhaan kallattii garaagaraatiin ijaaramuu danda'a. Garuu nuun kanarra ilaallu sagalee irraa jechi akkamitti akka ijaaramuu danda'u ilaalla jechuudha. Egaa sagaleef sagalee yoo walitti finnee sagalee fi sagalee walitti idaan jechuudha. Sagaleef sagalee walitti idaan jecha arganna. Sagalee fi sagalee yoo walitti finnee jecha arganna. Egaa asirratti immoo kan adda baasuu qabdanii sagaluma walitti argitu walitti dhufee jecha ta'a miti. Jechuun sagalee arginu walitti finnee jecha goona osoo hin taane sagalee sun qindaa'anii akkaataa hiika qabaachuu danda'an. Egaa dubbii cimaan isa kana. Jechoonni suni sagalee suni walitti dhufanii akkaataa itti hiika sirrii qabaachuu danda'an yoo qindaa'an qofadha. Hiika qabaachuu kan danda'an. Kanaafuu jechi sagaleerraa ijaarama gaafa jennu sagaleen walitti qindaa'anii tartiibeffamanii akkaataa hiika qabuu danda'an yoo qindeeffamanii jecha nuuf kennuu danda'u jechuudha. Egaa mee fakkeenyaan fudhadhee isiniif ilaala. Mee fakkeenyaa fudhannu. Fakkeenyaaf mee sagaleen kaa waa lamarraa ijaarama yeroo darbe irra deemuun barbaachisu sagaleen kaa dubbifama dubbachiisuu yookiin dubbachiisuu qofarraa ijaarama jennee jirra. Egaa dubbachiistuun qofaasaatti sagalee mataa ishii qabdi. Sagalee waan qabdu birsa ijaaruu dandeessi. Garuu dubbifamaan qofaasaatti sagalee waan hin qabne birsa ijaaruu hin danda'u yookiin sagalee ijaaruu hin danda'u jechuudha qofaasaatti. Egaa yaadicha sanarraa kan amma bu'uurri yaada keenyaa sagaleen akkamitti akka ijaaramu yeroo darbe ilaallee jirra. Egaa barnoota keenya kutaa saglaffaa keessatti ilaaluu dandeessu kun barnoota keenya kutaa kurnaffaati. Egaa fakkeenyaaf mee sagalee lama fudhadhee haa ilaalu. Fakkeenyaaf amma sagalee laa jedhu laa'aa jedhuu fi faa'aa jedhu walitti fidee tartiibessee haa barreessu. Egaa asirratti amma sagaleen tokko laa fi aarraa ijaarame sagalee gabaabaa faa fi aarraa ijaarame sagalee gabaabaa. Egaa walitti fidee maal jira nan dubbisaa walitti fidee lafa kan jedhu uumaa jechuudha. Hiika qaba jechuudha afaan Oromoo keessatti. Hiika qaba afaan Oromoo keessatti. Garuu meesuma kana immoo wal jala fuudhee faa as fidee laachaa fidume hiika qabaataa walitti qindeessine ilaallame faa laa
Egaa kun hin dubbachuu hin danda'a afaan Oromoo keessatti hin dubbifama waan ta'eef fala hiika qabaata jechuudha. Hiika qabaata jechuudha. Akkuma kanatti jechoota biraa sagalee walitti finne jechuudha. Jecha ijaaruu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf jecha sagalee naa jedhuu fi sagalee maa jedhu walitti yoo daane jecha nama jedhu arganna. Jecha nama jedhu. Egaa jechi nama jedhu kuni hiikaa qaba. Hiikaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo mee fakkeenyaaf jecha saa jedhu, saa'aa jedhu, gaa'aa jedhu walitti finnee amma mee haa barreessinu. Kun amma yoo dubbisnee maal jedha? Sagaan jedhu kun amma afaan Oromoo keessatti hiikaan qabu akka ani beekutti egaa loqodaa akka naannoo beekutti hiikaan qabudha. Hiikaan qabu gadi ta'ee fi kanaafuu qindoominni jechuun sagalee kanaa sirrii miti jechuudha. Qindoominni sagalee kanaa sirrii miti jechuudha. Egaa kanaafuu hin ta'u jechuudha. Kanatti kana jechuun sagalee walitti finnee jecha irraa ijaarru suni akkaataa hiika qabaachuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Hiika qabaachuun dirqama ta'a. Cal jenneetoo sagalee walitti tarreessina sun taane hiika qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Hiika yoo qabaate qofaa jechi sun jecha sirrii ta'a jechuudha. Egaa akka kanatti sagalee garaagaraa hiika qaban walitti finnee jechuudha. Jechoota ijaaruu dandeenya. Jechoota ijaaruu dandeenya. Egaa yeroo baay'ee fakkeenyaaf dubbachiisuun qofaashitti sagalee qabdi jennee jirra. Egaa dubbachiistuu qofaashitti finnee al tokkotti isheen addatti sagalee tokko taatee dubbifamaa sagalee wajjin qindaa'ee kan biraa jirutti dhuftee jecha ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf a ida'uu la'a. Egaa kuni walitti ofinnee akka kanatti barraa ala. Egaa ala kan jedhu kuni hiikaa qaba. Garuu asirratti wanti hubattan isheen tuni qofaa ishee haadha sagalee qabdi. Garuu dubbifamaa akka kanatti finnee qofaataatti sagaleetti goonee jecha irraa ijaaruu hin dandeenyu jechuudha. Isheen kuni dubbifamaa fi dubbachiisuu itti dhufee sagalee laa jedhu walitti ala jedha jechuudha. Akka kanatti qindeessinee ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf egaa waa'ee jecha ijaaruu kana yookaan sagalee irraa jecha ijaaruu kana sirriitti hubachuudhaa fi waan tokko beekuun barbaachisa. Innis waan birsaga jedhantu jira. Birsaga. Egaa birsaga jechuun maal jechuu akka ta'e amma sirriitti gadi buunee hin ilaallu. Egaa bal'aadha waan ta'eef egaa kan ammoo hubachuu yoo barbaaddan tarii namoonni sirriitti kana waa'ee birsagaa kana sirriitti hubachuu barbaaddan chaanaalii keenya lammaffaa isaa waamicha qubee lammaffaa jedhu waamicha qubee lama jedhu YouTube irra sarchi gootanii argachuu dandeessan. Achirratti waa'ee birsagaa kutaa garaagaraatti qoodeen barsiiseera. Egaa birsaga jechuun gabaabumatti birsaga jechuun sagalee irraa ijaarama. Egaa tartiiba isaa afaan Oromoo keessatti ilaalle birsagni kuni jalqaba sagaleetu jira. Jalqaba sagaleetu jira jechuudha. Sagaleen kun walitti dhufee maal uumaa? Birsaga uuma. Birsagatu walitti dhufee jecha ta'a. Tartiibni isaa kana jechuudha. Jalqaba sagaleetu jira. Sagaleen kun walitti dhufeetii birsaga ta'a. Birsagni immoo walitti dhufeetii jecha ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama jecha jedhu argachuudhaaf naa isheen jettu kuni birsaga sagaleedhas birsagas jechuudha. Sagaleedhas birsaga. Egaa sagaleedha. Sagalee kan ta'e naa fi walitti dhufee sagaleen kun birsaga ta'a jechuudha. Egaa walitti daanee ammallee birsaga biraa kanarraa arganneet jecha nama jedhu arganna jechuudha. Jecha nama jedhu arganna. Egaa fakkeenyaaf amma sirba jechuu barbaanne sagalee egaa asitti amma sagaleen isheentu jirti. Isheen kun garuu dubbifamaadha. Adda ishiitti sagaleen taatu walitti dhuftee birsaga uumte jechuudha. Egaa walitti daanee sagalee baay'eetti daballee sirba kan jedhu arganna jechuudha. Egaa birsaga kan jedhu kuni jecha kottoonfatee yookiin immoo akka
tishootti barreeffame kana jechuun yommuu dheeressinu birkii sagalee jechuudha. Birkii sagalee. Egaa waa'ee birsagaa kana hubachuudhaaf gabaabumatti yeroo biraa barnootuma kana keessatti kutaa barnoota itti aanu keessatti ilaalla. Karuma chaanaalii kanaatiin yommuu namoonni amma isaanitti hubachuu barbaadan karaa yuutuubii keenya lammaffaa akkuma jalqaba jedhee caasaa birsagaa akkasumas shaakala birsagaa fi maalummaa birsagaa gosoota birsagaa achirraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa gabaabumatti birsaga inni jedhu kuni egaa birkii sagaleeti yookiin immoo sagaleerraa kan uumamudha jechuudha. Walitti dhufanii birkii sagalee ta'anii sagalee sun immoo yookiin birkiin sagalee walitti dhufanii jecha kan jedhu nu uumu jechuudha. Jecha kan jedhu uumu. Egaa inni guddaa fi baay'ee murteessanii sagalee walitti finnee birsaga goonee birsaga immoo jecha uumuudhaa fi qabxiilee gurguddaa beekuu dandeenyutu jira jechuudha asirratti. Baay'ee beekuudhaaf barbaachisu. Innis sagaleewwan akkamitti walitti dhufeetoo jecha ijaaruu danda'a. Sagaleewwan egaa sagaleewwan ilaallaa. Sagaleewwan kan jedhu kuni sagalee gosa garagaraatu jira jechuudha. Sagalee gosa garagaraatu jira. Sagaleewwan kan jedhu sagalee gosa garagaraatu jira. Egaa sagaleewwan jecha ijaaruuf nu fayyadan egaa isaanan asitti tarreessa jechuudha. Fakkeenyaa fi jalqaba irratti sagalee laafaa lammaffaa irratti sagalee jabaa sadaffaa irratti sagalee dheeraa afuraffaa irratti sagalee gabaabaa akkasuma immoo fakkeenyaa fi sagalee hudhaa ja'affaa irratti sagalee irra butaa. Egaa isaan kunniin qabxiilee baay'ee murteessoo ta'anidha jechuudha jecha ijaaruudhaaf. Maaliif jecha tokko qixa sirriin akkaatuma ijaaramuu qabutti ijaaruudhaaf yookiin jecha tokko qixa sirriidhaan barreessuudhaaf isaan kanneen beekuun dirqama ta'a jechuudha. Sagalee laafaan maalii? Akkamitti uumamaa? Sagalee jabaan akkamitti uumamaa? Dheeraan akkamitti uumamaa? Gabaabaan akkamitti uumamaa? Sagalee hudhaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo irra butaa. Egaa isaan kunniin baay'ee murteessoo fi kan nu beekuu qabnudha jechuudha. Jecha tokko sirriidhaan akkaatuma nurraa eegamutti barreessuudhaaf isaan kana sirriitti beekuu kan qabnudha jechuudha. Mee har'a xiqqoo jedheeta waa'ee sagalee kanniini jechuudha. Yeroo taanutti immoo adda qoreen tokkoon sirriitti isin barsiisa jechuudha. Eegamee akkuma fakkeenya isiniif ta'uu fi xiqquma isaa muraasa qofa irraa fakkeenya ni ilaalla jechuudha. Mee sagalee laafaa ilaallu. Sagalee laafaa. Egaa sagalee laafaa inni jedhu kuni afaan Oromoo keessatti yommuu jechi dubbifamaa tokko qofa irraa ijaarame jechuudha. Yommuu jechi sun dubbifamaa tokko of keessa qabaatu. Kana jechuun laafee yommuu dubbifame jechuudha. Fakkeenyaaf jecha nama jedhu yoo fudhanne egaa as keessatti sagaleen laafuu fi jabaachuu dheerachuu qabaachuu kan danda'u gidduutti waan ta'eef egaa asirratti maa isheen jettu kuni sagalee laafaa jedhamti jechuudha. Sagalee laafaa jedhamti. Akkasuma jecha fala jedhu fudhannee ilaallee isheen tun sagalee faatuni sagalee laaftudha jechuudha. Sagalee laaftee dubbifamti. Egaa maaliif laafa akkamitti laafa kan jedhu immoo yeroo biraa bal'inaan ilaalle jechuudha. Tokko maaliif
akka sirriidhaan isiniif galuuf. Akkasuma immoo fakkeenyaa fi sagalee jabaa sagalee jabaa. Egaa sagalee jabaa kan jedhu kun immoo yommuu dubbifamaan lama wal faana dhufuudha jechuudha. Lama gosa tokko wal faana jecha gidduutti dhufuudha. Jecha gidduutti dhufuudha jechuudha. Egaa fakkeenya yoo ilaalle fakkeenyaaf jecha gubbaa jedhu haa fudhannu. Gubbaa. Egaa as keessatti gubbaa kan jedhu sagaleen suni jabaadha. Sagalee jabaadha jechuudha. Sagalee jabaadha. Egaa sagalee jabaa kana immoo maaltu fide jechuudha? Dubbifamaan lama yommuu walitti dhufe jechuudha. Sagaleen maaliif jabaata kan jedhu akkaataa uumama jechaati sun jechuun uumama jechaati moggaasa jalqabaati waan ta'eef maaliif jabaate kan jedhu amma gaaffiin keenya akkamitti jabeessuu dandeenya kan jedhu yookiin immoo isa jabaatan akkamitti barreeffamee jiruu dandeenya kan jedhu jechuudha. Inni guddaan gaaffiin keenya isa waan ta'eef. Egaa jecha fakkeenyaa fi guddaa jibba jimma. Egaa isaan kun sagalee jaboodha jechuudha. Sagalee jabaadha. Egaa gabaabumatti sagalee jabaa fi laafa kan jedhu dubbifama wajjin jechuudha hariiroon isaa. Sagalee laafaa fi jabaa kan jedhu hariiroon isaa dubbifama wajjin jechuudha. Dubbachiistuu wajjin miti. Inni biraa immoo sagalee gabaabaa. Egaa sagalee gabaabaa kan jedhu taphni isaa maal jechuudha? Dubbachiistuu wajjin jechuudha. Dubbachiistuu. Egaa asirratti dubbifamaa considering godhu kun dubbifamaa miti kan fudhannu waa'ee dubbachiistuu wajjin wal qabatu sagalee gabaabaa kana. Egaa inni kun immoo yommuu dubbachiistuun ifama dubbachiistuun kasiriitti sitti mul'atuuf dubbachiistuun tokko dubbifamaa biratti argamtu jechuudha. Yookiin kophaa ishee ta'uu dandeessa jechuudha. Yookiin kophaa ishee dhaabachuu dandeessa jechuudha. Yeroo sagalee gabaabaa kana jechuudha. Sagalee gabaabaa jennu fakkeenyaaf jechuma lafa jedhu haa fudhannu jecha lafa jedhu. Egaa jechi lafa jedhu kuni sagalee lafa jedhu kana keessatti lachuu gabaabaadha jechuudha. Lachuun gabaabaa. Maal kana jechuun lafa biratti dubbachiisuun tokko faa biratti dubbachiisuun tokko galtee jechuudha. Kanaafuu inni kun lafa jedha. Akkasuma fakkeenyaa fi fala bona lama jibba farda sirna. Egaa as keessatti sagaleen kunniin amma jala butu kuni sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Egaa as keessatti sagaleen bifa biraas qaban jiru. Jabaatanii kan laafan, jabaatanii kan gabaabbatanii jiru.
Egaa gabaabumatti sagaleewwan amma asitti jala saree kun sagalee laafaadha jechuudha. Sagalee laafa, sagalee laafaa osoo hin taane sagalee gabaabaa, sagalee gabaabaa. Inni biraa sagalee jabaadha, sagalee jabaa. Sagalee jabaa. Sorry, sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa. Sagalee jabaa ilaallee jirra. Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa. Egaa sagalee dheeraa kan jedhu kun immoo sagalee dheeraa jechuun ammallee taphni isaa maal jechuudha? Dubbachiistuu wajjin jechuudha. Dubbachiistuu wajjin. Dubbachiistuu wajjin. Egaa isaan kun immoo yommuu dubbachiistuun gosa tokkoo lama wal faana gala jechuudha. Lama wal faana galan jechuudha. Fakkeenyaaf inni ilaallu. Fakkeenyaaf jecha laafaa jedhu afran. Egaa jecha laafaa jedhu kana keessatti sagaleen kun dheeradha. Inni kunis dheeradha jechuudha. Dheeradha. Akkasumas jechuma dheeraa jedhu mataa isaa fudhan. Jechuma dheeraa jedhu. Dheeraa. Egaa jecha dheeraa jedhu kana keessatti sagaleen kun dheeradha. Kunis dheeradha jechuudha. Akkasuma jecha miila jedhu keessatti sagaleen inni kun dheeradha. Inni kun garuu gabaabaadha jechuudha. Inni kun isa kanatu dheeradha jechuudha. Yommuu dubbachiistuun gosa tokko lama ta'anii walitti aananii dhufan jechuudha. Egaa jechoota baay'ee tarreessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf jechuma gabaabaa jedhu yoo fudhanne gabaabaa jedhu keessatti isaan kun sagalee dheeraadha. Fakkeenyaaf jecha gaarummaa jedhu yoo fudhanne gaarummaa sagaleen kun dheeradha. Kunis dheeradha jechuudha. Garuu isheen tun sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Egaa inni biraa immoo sagalee irra butaadha. Sagalee irra butaa. Sagalee irra butaa kan jedhu kun immoo yommuu dubbachiistonni gosa adda addaa lama walitti aananii dhufan jechuudha. Kana jechuun inni tokko irra butamee dubbifama, inni tokko akka sagalee sanaa dubbifama jechuudha. Kana jechuun dubbifamaan gosa adda addaa lama walitti aananii yoo dhufan. Dubbifamaan gosa addaa lama yoo walitti aananii dhufan uumama jechuudha. Inni irra butaa jedhu kun egaa asirratti sirriitti gad bu'ee isinitti maan jiru yeroo biraatiif sirriitti ilaalla jedheen jira. Fakkeenya fudhannee mee ilaallu. Fakkeenyaaf gurbaa, farda, sirna. Egaa as keessatti sagaleen raa kun irra butaadha. Dhiifama hundayyuu raan fudhadhee fakkeenya kan biraas fudhachuun ni danda'ama. Galgala fakkeenyaaf galgala, bal'aa. Egaa as keessatti
sagaleen amma jira sun irra butaadha jechuudha. Laan asitti irra butaadha. Laan asitti illee irra butaadha. Egaa kanatti jechoota garaagaraa fudhannee sagalee irra butaa laaluu dandeenyu yeroo biraa sirriitti ilaalla jechuudha. Amma akkuma fakkeenya isiniif ta'uu fi inni dhumaa sagalee hudhaa. Sagalee hudhaa. Sagalee hudhaa. Egaa sagalee hudhaa jedhu kuni mallattoo kanaan bakka buufamte jechuudha. Mallattoo kanaan bakka buufamti. Egaa mallattoon kuni akka mallattoo hudhaatti fayyada. Yookiin immoo mallattoo addunyaa inni jedhamu isa kan akka kanatti akka mallattoo gaafii fakkaatu mallattoo addunyaa jedhamee mallattoo hudhaa addunyaa jedhamee itti galame akka kanatti barreeffama jechuudha. Akka kanatti barreeffama. Garuu barreeffama keessatti gaafa fayyadamnu ishee kana fayyadamna jechuudha. Ishee kana fayyadamna jechuudha. Egaa hudhaan kan jedhu kuni seera afaan Oromoo keessatti yookiin seerluga afaan Oromoo keessatti akkuma jalqaba barnoota keenya darbe keessatti ilaalletti hudhaan akka dubbifamaatti fayyada jechuudha. Akka dubbifamaadha yookiin akka dubbifamaatti fayyada jechuudha. Akka dubbifamaatti fayyada. Kana jechuun gaba biraatiin dubbifamaadha jechuudha. Gabaabumatti dubbifamaadha. Akka dubbifamaatti fayyada jechuudha. Fayyada. Akka dubbifamaatti fayyada. Egaa kana jechuun yeroo baay'ee dubbachiistuu gidduu gala jechuudha. Dubbachiistuun gosa adda addaa walitti aananii dhufanii gidduu galiidhanii jecha hiika qabu nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf har'a ho'aa mul'ata sa'aatii re'ee. Egaa jechoota kana keessatti sagaleen isheen kun hudhaadha jechuudha. Hudhaadha. Sagaleen kun isheen jala sararuu kun hudhaadha. Egaa asirratti namoonni baay'een yeroo dogongortan nan arga dogongora hudhaa yommuu fayyadamtanii garjallaa kanaan barreessitu akka kanatti hudhaan jalaan hin barraa'u inni sun qoodudha. Hudhaan yeroo hundumaayyuu gubbaa kanarratti barraa'a. Akkan ammas irratti barreesse kanatti akkanatti barreeffama jechuudha. Egaa kun barnootuma keenya irratti yeroo biraa tokko tokkoon gadi buuneen ilaalla hunduma isaayyuu jechuudha. Akka isiniif galuu fi namoonni barachuu fedha qabdan namoonni barreessuun dogongora qubee isin rakkisu almost namni baay'een keenya namni barreessinu keessatti sooshaal miidiyaa kanatti parsantii 90 jechuun ni danda'ama dogongora uumna yeroo baay'ee dogongora baay'ee uumama dogongora nama qaanessu baay'ee isaatu uumama jechuudha. Kanaafuu please walirraa haa barannu barachuun rakkina hin qabu. Egaa walirraa barannee yoo wal barsiisne afaan keenya immoo ni guddisna. Caccabuu qubee afaan Oromoo ni dhooshinaa. Dhaloota bara kanaa taanee qubee caccabsinee hin barreessinu. Qubee keenya sirreessinee haa barreessinu isiniin jechuun barbaada. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Gaaffii yaada yoo qabaattan karaa koomentii nuuf kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo garee keenya telegiraamii fi garee keenya waatsaappii waamicha qubee jedhu garjallaa yuutuubii kana viidiyoo kanarra liinkii isiniif seentanii nuti dabalamuu dandeessu. Namoonni qubee kanaa shaakaltan achiran namoonni shaakalchiisan jiru isaanitti dabalamuu dandeessu. Barattoota baay'ee jira. Egaa chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik godhaa isiniin jechuun barbaada. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Barnoota biraatiin hamma walitti deemnutti nagaatti nu tura. Yeroo gaarii qabaadhaa.